Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kamisa Waxabajjii 8 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo Waxabajjii 1 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Babaroota olan sooraalaa keetti oduu ardhaa sanitti ma siyaasaan Ameerikaa lakkuun bulee ka'uun oowwaa deemuu jira. Gamkaadhaan immoo Biriitenilleen filannootti jirti waan qabnu keessaa tokko. Ka Pireezidaant Tiraampiin taayitaarraa hari'ataman hoogganaan FBI duraanii Jeems Koome pireezidaantichi akka lolee isaanii ta'aniif qorannaa dhimma Raashaa dhiisan kan irraa eegan ta'u koree basaasaa kan seneetii Yuunaayitid Isteetsi duratti dhugaa ba'anii jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati kun. Yeroo Biriteen arra filannoo biyyoolessaa geggeessaa jiru kanatti uummata sagalee kennuuf dhimmoonni akka shororkeessummaaf Awurooppaa keessaa ba'iinsa Biriteen iddoo olaanaa qabatanii jiran. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaas ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleessa oduutiif gara soorattaa deebinu. Na hajajame na qarqaar jedheetiin waan miilota isaatii fi Raashiyaan himatan kanallee akka irraa dhiisan na gaafatee jedheetiin waan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaan jedhe koree seneetii Ameerikaatti Jeems Koome daayirektarii FBI biiroo qorannoo mootummaa federaalaa Ameerikaa GW keessa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hojiirra gus. Koomeen waan Tiraamp kophaatti bilbil irratti fi walitti dhufanii jennaan jedheen kana uummata Ameerikaatii fi seneetii Ameerikaatti ardha diidesseetiin dubbate dhossaa jirtullee gadi yaase namo. Tiraamp hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI Jeems Koomee taayitaarraa ari'uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi ka bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiru ka taayitaarraa ari'ataman Koomeen eega sana as waa'ee haasawaa siyaasa gal pireezidaant Tiraamp waliin geggeessanii turanii fi dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uu isaaniiti. 9 keessaa 6 telefoonaan 3 fuulaaf fuulatti pireezidaant Tiraamp waliin dubbachuu isaaniiti kan Koomeen dubbatan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaarraa isaan ari'anii booda waa'ee hari'atama isaanii ka pireezidaantichii fi gargaartonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhahe akka ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun. Itti fufuudhaanis pireezidaantichi ana qaanessu ana caalaa immoo dhaabbata ani hoogganu qaanessuu filatan jedhanii jiru. And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration seerii waan daayirektar FBI hojii irra gussaniif gaafatu jiraachuu baatullee bulchiinsi kunin anaa fi ana caala immoo FBI maqaa balleessuutti dabre akkana jedhe dhaabii kunin waan gargar harca'e bulchiinsi dansa hin qabu dhaabilleen abdii sirraa hin qabu jedhe tunin dhargu guddoo hojjettooti FBI waan akkana kan dhaga'uu fi uummata Ameerikaallee akkan itti muuni waan gara nam nyaataati dhiifam gaafadha dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjechaa ba'e. Ari'atama isaaniitiif dhimma Raashaa kan FBI qorataa jiru kanuma pireezidaantichi ofii dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan waa'ee Raashaa ilaalchise waan haala pireezidaanticharraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan Koomeen. I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was Hinyalee muddamse maan jennaani qorannoon Raashaa tunin saatii fi humna hedduu irraa fixxe tunin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuuse'a ammoo akka inni hojii dhibii hin hojjanne tolchite qorannoon tun hafuu fi isumaayyuu akka dhiisanii fi qoratan ufi dhiisee isuma akkana qoratan tolchuu fedhe. Tiraamp baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo kan ajajame fudhachuu akka barbaadu jala buutummaa akka eegu yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran Koomeen waa'ee gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee Maayikil Filin qorannaa geggeessamu akka dhaabu pireezidaantichi isaan gaafachuu isaanis dubbatanii jiran.
Biriteen ardhaa miseensota mana marii filachaa oolte. Filannoo tana muummee ministeera biyyi sunii Tereesaa Meeyitti eebile dabre keessa karaa waldaa Awurooppaa keessa bahaniin qajeelfachuu fi akka filannoon dursite taatu gaafate. Abbaan mo'ate borum ganam himama barcuma 650 irratti namni wal dorgomu oduun duubatti deebiin. Biriteen gamkaaniin nama dhiyoo tana biyyisii keessatti nam fixe barbaadachuu jirti. Kalee galgalallee nam 3 shakkiin qabdee qorachuu jirti. Nami dhiiraa 3 qaban kun jargan 30 keessa jiru. Taatullee jar kana yoo isaan jara billaa fi makiinaan riqaa fi magaala booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu isaaniitiin shakkan malee wanti mirkana diidessanii amma dubbatan hin jirtu. Gaafasitti nam 8 fixanii 50 caala mammadeessan. Ijjeechaa namitti barbaaduu jiran tana ICCtti itti gaafatam fudhate nama jara waliin hojjetammoo barbaaduu jiran. Jar kana waan gaafas isaaniin keessumattuyyuu jari kun ICC'n jechuun nama gaafas dhumasuun viidiyoo waraabaniitiin yoo isaan lafa dhumataniitiin lafciisan agarsiisaa turan. Waraan ISIS akka waajjirii mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessa ba'uu fi nama nagaa 231 fixee baqate. Jari kun caamsaa 26 haga waxabajjii 3 jidduutti nama ganga'u kana ollaa Alshifa jedhan keessatti fixe nama waraana baqatee yaa'u kan fixe jari kun. Tan maleellee waajjiri kun nama nagaa ka xuyyurii ISIS'n hadhuuf ba'an jidduutti fixe nama 58 illee waan isaan fixe qorachuu jira. ISIS waraanii Iraaq keessatti seer shariyaatiin biyyi bulchuuf loluu jiru. Iraaqilleen qarqaarsitti argattee jar kana biyya baafachuu jirti. Akka ministeerii basaas Iraanii jedhutti namni dhiiraa 5 kalee paarlaamaa fi awwaal pirezidaantii Iraan ka dure Ayatollah Ruhollah Khomeini keessatti nam fixe miilota ISIS'ti. Warri kun akka jecha ministeera kanaatti duralleen ISIS keessa keessumattuyyuu Mosul, Iraaq, Raqaa, Siiriyaa fi laf gargaraa keessatti nama lolaa ture. Lolaa baay'eetiin ganna dabre biyya dacha'e. Lolkaleellee irratti nam 17 caalfixanii 40 caalammoo mammadeessan. Jari kun qawwee fi waan gargaraatiin bombiillee guurrate nam fixe. Dameen milishoota islaamummaa Amaaq jedhan viidiyoo sekondii 24 qabu kan nama irratti fixan agarsiisa turan. Pirezidaantiin Ameerikaa seera addunyaan jijjiirama qilleensaatiin wallaanuu fi waan gargaraa irratti hojjechuuf waliigalte keessa Ameerikaa baasullee godinaa fi magaalota Ameerikaa hedduun Hajaji Tiraamp kan didaniitiin seera jijjiirama qilleensaa addunyaan wayyeessuuf baafatteen ittiin hojjechuu jiranii beeksifatan. Godinaa fi magaalee Ameerikaa uf danda'anii seeruu fi kan mootummaa federaalaa irraa lan fudhanne ittiin buluu fi ittiin hojjechuu jiran hedduu biyyoota addunyaa 195 ta'anii jijjiirama qilleensaa ka hammaachaa deemuu jiru kanaaf fala barbaaduu fi akbar 2025 keessatti qilleensa oowwaa deemu kan ammoo qilleensa hammaachaa deemu harka 26 akka harka 28tiin gadi xiqqeessuuf walii galan. Maayinaamaar xiyyoorri geejjibisii kaakalee nama 122 fa'aateetiin lafa dhaban kan barbaadachuu jirti. Arda caccabxu xiyyooraatii fi reeffa nama caccabxu xiyyoora sun ta'uun oolu jedhan keessatti argani. Jari kunin maatii namii isaanii waraana keessa jiru. Reeffi kunin ka'eenyamma akka ta'uu baatullee hawwaniif ijoolleen keessa jiraachuu isaanii himanii taamcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii waraana Kaameruun itti gaafatamtoota hawaasaa lama kaarmaan duratti muddee dabarte keessa uummata ficcisiistanii jedhaniitiin qaban akka hidhaa baasan gaafatanii jari kun uummata wal ficcisiisanii jedhaniitiin himatanii uummati ammoo akka jari kun manidhaatii yaa'uuf gaafachuu jira. Oduu yaa'undee arganne jira. Mooyikii Edweenitti erge tujube. Hospitaala Baaptistii kan Minbiingoo jedhamuuf Kaameruun kaaba gama dhiyaa keessatti argamu keessatti kan akka hamaatti miidhaan irra ga'e shamarree umriin waggaa 17 shaateelee anyeeree gaafachuuf uummanni dhibbaan lakkaa'amu wal ga'us calliinsaan guutamee jira. Haleellaa hamaan billaan rukutamuu kun kan irra ga'e shaateeleen waxabajjii 5 innaa ta'u hiriyoota ishee 2 waliin gara mana barnootaa deemaa turte. Kanneen haleellaa sana dhaqqabsiisan adda hin baafamin jiru. Wal'aansa baqaqsanii hodhuu kan geggeessaniif Dr. Jim Brown garuu oduu gaarii qabu. The injuries required some washing out the wounds. There was some muscle and some tendons. Miidhaa dhaqqabeerraa madaa dhaqqabee dhiquu barbaachisa. Ribuun suphamuu barbaadus ni jira. Lafeen hagi tokkollee baqaqee jira. Wallaanamuu qaba. Haala gaariirra jirti. Anyeereen kan irratti fuulleeffatameef naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan kutaa Kaameruun 2 keessatti hojii dhaabinsi geggeessamee innaa jirutti mana barnootaa dhaquu dhaabuu waan diddeef jedhamee amanama. Mootummaan akka jedhetti kanneen hookkara hojii dhaabuu geggeessan hookkara sana ilaalchisee namoonni hidhaman haal duree tokko malee akka hiikaman gaaffii isaan dhiyeessan gara hookkaraatti jijjiirame. Hoogganoonni mormii kanaa hedduun baqarra yookaan dhokatanii waan jiraniif yaada akka kennaniif raadiyoo sagalee Ameerikaa yaaliin godhe milkoofne.
Aangawoonnis biilsaalee mootummaaf lafa gabaa naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan irratti balaa ibiddaa dhaqqabe balaaleffatanii jiran. Mormiin hojii dhaabinsaa sun kan jalqabame baatii sadaasaa keessa yoo ta'u, lammiiwwan afaan Ingiliffaa dubbatan akka jedhanitti biyya afaan adda addaa keessa jiru kana keessatti moggaatti qoodamnee jechuudhaan ennaasaan jijjiiramni akka jiraatu gaafatanitti. Oduu namaaf qabu tanuma. kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. filannoo biyyoolessaa muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Meey baatee ebla dabree atattamaan waamaniif uummanni Biriteen arra bahee sagalee kennaa jira. Waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u irratti yeroo Biraselsitti mariin geggeessamutti bakka bu'iinsa cimaa qabatanii deemuu ka fedhan ta'uu dubbatan Tereesaa Meey. Garuu Leebar paartii irraa mormituun isaanii waan itti dhiyaataa jiraniif sagalee wayyabaan injifachuu isaanii shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Henry Rejwol tujubeetu dhiyeessa. Tereesaa Meey innaa bakka gabaa Landan daawwatanitti deeggartoota mormitootaan mormiin irratti dhiyaate. Duula filannoo cimaa ta'eef yeroo rakkisaadha. Haleellaaleen 3 baatii 2 keessatti erga raawwatamee booda Tereesaa Meey dhimma kana ajandaa kanneen safuutti cichanii isa olaanaa godhanii jiru. And if our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it. Yoo seerri mirga namaa keenyaa kana akkan goone nu ittisa ta'e jijjiirree gochuu qabnaa jedhan. Yaadi isaan dhiyeessan kun hoogganaa garee mormituu kan Leebar paartii Jeremy Corbyn bira qeeqa dhaqqabsiise. Malli ittiin ati balaa dimokiraasii irra ga'uu malu dhaabsiftuu dimokiraasii gad xiqqeessuudhaan miti. Balaa sana dura dhaabbachuudhaani. Sana jechuun poolisii keenyaaf tajaajila naga eegumsaa keenyaaf sirriitti maallaqaan deeggaruudhaanii jedhan. Yaadi uummataa paartiin kanneen safuutti cichanii akka injifatu mul'isa. Guyyoota dhiyoo as garuu qabxii walitti dhiyeenyaan qabuun dorgomaa jiran. Kan Deevid Kaameroon kan bara 2015 gadi yoo ta'an ta'e akka injifatamanitti fudhatama. Jeremy Corbyn kan namoonni hedduun yaadanii ol gaarii ta'anii argamaniiru jedhan. Kana kan dubbatan Profeesara dhimma polotikaa mana barnootaa ikoonomiksii Landan irraati. Corbyn carraa gaarii argachuuf deeggartoonni baay'inaan ba'anii sagalee kennuufii qabu. Tajaajilli isaan uummataaf kennan duruu deeggarsa guddaa argatee jira. Naga eegumsa biyyoolessaa irratti garuu dhimmi isaanii gaaffii keessa galeera. Toora sadaffaa irratti dorgomaa ka jiran dimokiraatota yaada madaalawaa qaban kanneen Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu mormani. Xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattiin garuu fuula duratti tarkaanfataa jirti. Paartiin walabummaa UK falmu amma dhabamee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuu waliin kanneen paartii kanaa sagalee kennan hedduun gara paartii warra safuutti cichaniitti goraniiru. Tereesaa Meey akka jedhanitti marii waa'ee Biriteen keessaa ba'uu irratti dhiibbaa gochuuf sagalee olaanaa argachuu akka qaban dubbatan. Gulaalaa maxxansaa politicsHome.com jedhurraa Kevin Schofield akkas jedhu. Gara marii guddaa marii mootummaan Biriteen inni kamiyyuu yeroo dheeraa keessatti tarii erga waraana addunyaa lammataatii qabee irratti hirmaatee hin beekne guddaatu eeggataa jedhan. Yaadi uummataa akka mul'isutti kanneen safuutti cichan injifachuun deeggarsa walabummaa Iskootlaandiif jiru cimsuu mala. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uutti taansuudhaan paartiin warra Iskootlaand Scottish National Party ka jedhu UK'tti adda ba'uuf referendamiin lammataa akka geggeeffamu gaafataa jira. Uummati Iskootlaand hedduun garuu bara 2014 murteeffatan waan ta'eef battala referendamii geggeessuun fedhan. Shororkeessummaa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf rakkooleen jiran garuu yaaddessaa ta'aniiru. Amma yeroon galgala keessaa 2:40 torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa.
Dhukkubni gifiraa yookaan shifeen as Yuunaayitid Isteets keessatti rakkoo uumaa akka jiru gaafa dubbatamaa jira. Kana ta'uunsaa namoonni tallaalirraa gifiraa ijoollee isaanii tallaalsisuu waan dhiisaniif jedhu ogeessonni fayyaa. Tallaaliin farra gifiraa dhukkuba biraa ootizim jedhamu ijoolleetti fida yaada jedhurraa ka'uudhaan akka didaa jiran illee ibsamee jira. Maraafuu ogeessa addaa kan dhukkuba ijoollee kataan Dr. Tolawaaq Qajeelaa waa'ee dhukkuba gifiraa ibsa ammaan dura nuuf kennanii turan dhiyeessinaa jaallanneetu haasofsiisee ture. Kunooti. Dhukkubni gifiraa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dhukkubni measles jennu kun dhukkuba daddarboo vaayirasiidhaan dhufan keessaa tokko. Vaayirasiin dhukkuba measles yookaan gifiraa fidu immoo measles jedhama ofuma isaatiyyuu. Kanaafuu vaayirasiidhaan dhufaa jechuudha. Keessumaayyuu ijoollee daa'imman irratti heddummata. Asirratti Dr. Tolawaaq vaayirasiin darba gaafa jennu hafuura moo harkaan wal tuquudha moo akkamidha? Vaayirasiin kun droplet jedhama. Qilleensa keessaa qufa'uudhaan isa ta'uu yookaan immoo sekreeshinii funyaan keessaa yookaan afaan keessaa ba'uun qilleensa keessa nama biraarraa nama tokkotti darba jechuudha. Maaliif ijoollee irratti yookiin daa'imman irratti baay'ata gifirri? Baay'inaan ijoollee qabaa yeroo jennu dandamachuu waan hin dandeenyeef immiinitii isa jennu sana waan isaan hanqatuuf jechuudha. Nama guddaa qabuu hin danda'a? Nama guddaallee qabuu danda'a garuu dandamachuu danda'u isaan. Mallattoo dhukkubi kun agarsiisu maalidha? Dhukkubni kun nama dhukkuba sana qaburraa nama biraatti erga darbee booddee torban tokko akkas guyyaa 10 fudhachuu danda'a mallattoo argisiisuufi. Mallattooleen kun immoo fakkeenyaaf gubaa qaamaa qabaachuu, qufaasisuu, furrii fa'aa qabaachuu, ijji isaanii diimachuu akkasiin jalqaba. Itti fufee immoo qaama isaanii irratti shiffee ba'uu, shiffeen kunis immoo diddiimatee fuula isaaniif morma isaanii irraa jalqabee gara qaama isaanii biraatti babal'achuudhaan dhumarratti immoo sosolloqeellee irraa ka'a jechuudha. Dhukkuba gifiraa lubbuudhaaf hin sodaachisaa? Eeyyee amma du'aatti illee ga'uu waan danda'udha. Dhukkubni kun keessumaayyuu kan inni himu ijoollee hanqina nyaataa qaban, ijoollee dhukkuba dandamachuu hin dandeenye fakkeenyaaf ijoollee HIV/AIDS fa'aa qaban kanarratti. Akkasumas immoo ijoollee waggaa tokko gadiirti baay'ee cimuu danda'a, du'aan illee ga'uu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf mucaan tokko yoo mana tokko keessaa qabame maatiitti daddabarsuuf carraan jiraa? Mucaan tokko mana tokko keessaa yeroo qabamu namoonni mana sana keessa jiraatan kan itti dhiyaatanii mucaa sana wajjin jiraatan harki baay'een illee qabamuu danda'u yoo dandamachuu hin danda'an ta'e. Immiinitii hin qaban taanaan yookaan kan dura dhukkuba kanaan qabamanii yookaan immoo talaallii fudhatanii beekan taanaan harki 90 illee qabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal godhuun namarra jira? Egaa sadarkaa hospitaalaatti yeroo dhufan akka nama biraatti ijoollee biraatti hin daddabarreef kan nuyi goonu mucaa sana isoleet gochuu yookaan immoo iddoo kophaatti tajaajilu jechuudha. Akkuma kana manatti illee ijoollee biraatii wajjin akka sekreeshinii isaanii yookaan qufaanii walitti hin daddabarsine walirraa ittisuun hin danda'ama jechuudha. Sekreeshinii yeroo jettanii jiidha funyaan isaaniif afaan isaanii keessaa ba'uu jechuudha. Eeyyee akkana. Fakkeenyaaf daa'imni tokko takka gifira eega qabame booda carraan deebi'ee lammata qabamuu jiraa? Qabamuu hin danda'u. Al takkaa dhukkubsatee yookaan qabameera taanaan umurii isaa guutuu deebi'ee hin qabamu. Egaa durna yaadadha biyyatti nama gifira qabee akaayii xaaxessaa fa'aa xaaxessanii itti facaasu waan akkasii jira. Isin akka ogeessa fayyaatti garuu maal gorsitu nama dhukkuba gifiraan qabame? Egaa inni akkuma aadaatti baratamee godhan iyyuu malee dhukkuba kana ittisuu hin danda'u yookaan immoo nama tokkorraa nama biraatti dabarsuu hin dhorku. Amma danda'ametti namni tokko yoo dhukkubsateera ta'e mana yaalaatti geessanii ogeessa yaalaa argisiisuun baay'ee gaariidha. Kanarraa kan hafe immoo dursanii dhorkuudhaaf illee talaalchisuun baay'ee barbaachisa.
Tallaalii umrii isa kamitti fudhatu ijoolleen dhukkuba gifiraaf? Dhukkuba gifiraa egaa akka ruutiin immunization inni jedhamu ijoollee waggaa tokko gadi talaallii fudhachuu qabu. Talaallii hundumaayyuu waggaa tokko gaditti ni fixu akka biyya keenyaatti. Kan gifiraa yookaan miizilsii umurii ji'a 9 irratti kennama. Umurii sana irratti kennisiisuufii qabu. Yeroo akkasii baay'inaan talaalliin biyya keessaa geggeeffamullee kennuufii danda'u garuu amma umurii 15 waggaa 15 kennuufiin hin danda'ama jechuudha. Wanna isa dharkuun qabu. Fakkeenyaaf gaa wanti kun dhukkuboota namarraa namatti daddarban warra jedhaman keessaa tokkodha. Naannoo tokkotti bifa weeraraan yoo ka'e dhukkubi kun ogeessonni akkamittiin keessummeessuu dandeessu? Haala weeraraatiin yoo ka'e itti bobba'uun baay'ee barbaachisa. Ijoolleen isaan qabaman gargaarsa isaan kennamuufiin irra jirutu jira. Dhukkubni gifiraa komplikeeshinii adda addaallee fidee ijoollee du'aan ga'uu waan danda'uuf warroota qabaman kana fakkeenyaaf vaayitamiin A sapplimentii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Du'a baay'ee hambisuudhaan baay'ee gargaara. Harka 50 xiqqeessuu danda'a jechuudha 100 keessaa. Ijoolleen gifiraan qabaman kun immoo garaa kaasaafaallee waan qabaachuu danda'aniif waan akka fluudii waan dhugan kennuufiidhaan nyaataan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gubaa qaamaallee waan qabaniif gubaan qaamaa isaanii immoo amma digirii seentigireedii 40tti illee ol ka'uu waan danda'aa fi qorichoolee isa xiqqeessan illee kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo fakkeenyaaf nimooniyaa fa'aa qabaachuu danda'u yookaan immoo gurri isaanii mala'uu danda'a. Kanaafuu antiibaayotikiin illee barbaachisaa ta'uu danda'a. Kanaafi ogeessi yaalaa kana gochuudhaan hin gargaara jechuudha. Karaa gama maatiinoo maatiin maal godhuu qabu jettu? Mucaa dhukkubsateef. Maatiin egaa wanni isaan godhuu qaban wanni guddaan dhukkubeera taanaan gara mana yaalaatti geessuun barbaachisaadhuma ta'a. Manatti hafanii gargaaramuu qaban akka hafne jechuudha. Waan kun qulqullina yookaan personal hygiene yookiin qulqullina naannoo sanitation kan jennu wajjin hidhata qabaa? Kun saniteeshinii wajjiniin walitti dhufu. Infekshiniin kun baay'ee dhorkuun hin danda'ama. Wanni guddaan tokko wanni godhamuu qabu talaallii kennuufiin baay'ee hambisa dhukkuba kana. Kanaafuu ijoollee talaalsisuu danda'uun keessumaayyuu umurii waggaa tokko gadiitti talaalchisuun yoo inni hafes immoo yeroo supplementary immunization kan jedhamu yeroo baay'inaan namoota yaasanillee talaalchisanii akka talaalaman baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo yoo dhukkubee mana yaalaatti geessanii tajaajila argachuu qabu jechuudha. Talaalliin baay'ee dhukkuba kana hambisuudhaan yookaan hir'isuudhaan yookaan amma balleessuutti illee waan adeemamaa jiruu fi talaallii kanarratti maatiinis namoonni hundumtuu dhimmisaa isaa ilaallatu. Mootummaas haa ta'uu warra miti mootummaa bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha deeyyaadha. Dooktar Tolawaa Qajeelaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa. Hajilam qophiiteen fixatu jirra mee mataa oduu irra deebiitiin isanitti hima naa ajajamina qarqaarii jedheetiin waan miilota isaatii fi Raashiyaan himatan kanallee kanarraa dhiisii jedheetiin nagaafatee jedheetiin waan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaan jedhe koree seneetii Ameerikaatti Jeems Koomee daayirektarii FBI biiroo federaalaa qorannoo jechuun GW keessa hojii irra gussan tanaaf jedheetiin marroo 6 bilbilaan marroo 3 ammoo kophaatti yaameetiin on akkana nagaafatee jechuun dubbata Koomeen. Seneetiin Ameerikaalleen tan caqasee waan jedhuuf deemuu jira. Biriteen hardhaa miseensman marii filachaa oolti. Filannoo tana muummee ministeera biyyi sunii Tereesaa Meetti Ebil Dabri keessa akka waldaa Awurooppaa keessa ba'uu danda'aniin karaa qaqqajeelfachuu fi filannoon akka taatu gaafate. Filannoo tan irratti nama 650 yookaan miseensota man marii 650 filachuuf deeman. Biriteen nam dhiyootaan biyyisii keessatti nam fixe barbaaduma jirti. Kalee galgalallee nam 3 tanaan shakkan qabaniitiin qorachuu jiran namni dhiiraa 3 qaban kunin jarganni 30 keessa jiru taatullee jar dhiyootaan billaa fi makiinaan riqaa fi magaala booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu hin shakkine wamtaateef iyyuu qorachuutti jiran.
Waraanni ISIS akka waajjirii mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessaa baqachuu fi nama nagaa 231 fixe. Jarri kun ni caamsaa 26 hagaa waxabajjii 3 barum kana jechuun bara 2016 keessa jidduu sana keessatti nam fixe ollaa Alshifaa jedhan keessatti akka nama baase. Akka ministeerii basaasa Iraanii jedhutti namni dhiiraa 5 kalee paarlaamaa fi awwaal pirezidaantii Iraan kadurii Ayatollah Rulaanii Khomeini keessatti nam fixe miilota ISIS'ti. Jarri kunniin akka jecha ministeera kanaatti duraanillee waraana ISIS keessa Mosul, Iraaq, Siiriyaa, Iraaqaa fi laf gargaraa keessaa nama lola baay'ee mataan oduu kanuma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kan meetir baandii 1922 irratti dabarsaa turre kanumaan raawwannaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa bor walitti deebina nagaatti bula.